Keessummaan keenya irraa Meelaat kunoo dhufteeti. Waggaa meeqaffaa keeti? Lama. Tokkoffaadha. Warri humna ibsaa bar. Warri humna ibsaa jechuudha. Ibsaan irratti dhaamsu. Ani ishee gaafadheera meesin dubbadhaa gaafadheera. Ani isheen gaafanne ati rakkina kee haasofte giftii kun waan an gaafadhe hin qabu. Yeroo ibsaan badu isin maal fayyadamtu mee? Dungoo yommuu fayyadamnu jechuudha. Nuti baay'ee mukoofna. Kafaltii ji'a soon kaffaliin ibsaan irratti badee jedha tokko. Kan keessanuu hin badu. Wayyoo salphina koo amma soo xiqqoo turtee jechuudha. Qorra sagalee jedhu dhageessa. Jeneetara sana banna. Sirriitti jechaati bada. Tarra jechaa bada miti. Miti akkanatti utaalatii bada. Yeroo badu ni gambada miti ni utaala akka jabbiitti. Akka keetti. Akkam. Faaya gurraa immoo gurra keetti godhatteetta miti. Eeyyee. Umurii kee kanaan faaya gurraa maal siif godha? Maal jechuudha? Akkam bareedu fiqa. Atamma yeroo guddatte maal ta'uu barbaadda? Animu. Wannoo ta'uun barbaada. Maal? Moodelistii. Dhugaa jettama? Moodelistiin hojiin isaa maalidha? Hojiin ishee ni baati. Achi booda nyaata hin hojjetu. Nyaata hin hojjettu? Nyaata hin hojjettu. Eenyutu hojjetaaf? Haadha isheetu hojjetaaf. Hojiin ishee maalidha? Kinooriitti gooti. Mucaa xiqqoo taatee maal ta'uu barbaadda turte? Animu daa'ima xiqqoo ta'uu, daa'ima xiqqishuu ishee ta'uu barbaada. Tole, muummee ministeera Itoophiyaa eenyudha? Alamaayyoodha. Ollaa keenya. Kanaafuu muummee ministeera Itoophiyaa isadha? Eeyyee. Simbiratti akkasii miti moo? Nu biratti isa miti. Ati dhalachuu keetiin dura jalqaba kan argite eenyudha? Si'i. Yuutuubii ilaalaa turtee jechuudha garaadha ishee keessatti. Namoonni beela'anii yeroo ilaaltu maaltu sitti dhagahama? Wannootu natti dhagahama. Maal? Iyya. Iyya. Wacame. Dhukkubsatteetta miti? Eessa keessa dhukkube? Na qufaasisa. Ganama jechuudha na qufaasisa. Achi boodaan immoo eenyu ija koo keessa imimmaan waan jiruuf imimmaan kun ni dhangala'a. Kottu na hamma dhume. Wayyoo. Imimmaan koo dhangala'u bareedu. Tole. Imimmaan koo dhangala'u tole. Tole. Wusheetu. Wusheetu. Wusheetu miti ani isheetudha. Wusheetu naan jedhin isheetu naan jedhe. Wusheetu. Maala wusheetu miti isheetudha. Tole keessumaa yeroo dhufu. Miila isaanii ni dhiqxaafi? Laakkiyaan isaanii ni dhiqu. Ofuma isaaniitii manuma isaaniitti dhiqatu. Miti. Garuu beektaa baadiyyaatti keessumaa yeroo dhufu miila isaanii dhiquufi. Sitti fakkaata. Natti fakkaatee osoo hin taane kanatti ana mana. Baadiyyaa yeroo hundee moonaan miila koonaaf dhiqu. Mukooftee beektaa Meelaat? Ani yeroo hunda gammadduudha. Isin ijoolleenii fi chokoleetiin hariiroon isin qabdan homtuu naaf galuu hin dandeenye. Maaliifin akkanatti jaalachuu dandeessamme? Doktoroonni jechuudha. Wannoo. Cuunfa qofa hin kenninaafi. Chokoleetii qofatu kennamaafi jedhe. Akkas miti? Ijoolleedhaaf? Eeyyee. Kanaafuu isin ijoolleen ajaja doktoraa dhageessaniiti kan chokoleetii jaalattan. Eeyyee. Garuu erga chokoleetii nyaattee booda ilkaan kee ni rigattaa? Maal seete? Harmeen koo saamunaa fi rigaa ilkaanii naaf bittee jechuudha. Saamunaa sana. Siif bittee? Achi booda jechuudha. Akkanatti akkana godhee jechuudha. Ni rigdee? Nan liqimsa. Nan liqimsaa? Erga rigatanii booda akkanatti tufu. Yeroo jedhamu ni baha miti. Bravo, ati qaxalee. Nuti jechuudha. Kaleessa ati hin jirtu ture.
hin jiru ture eeyyee. Maaliif? Fuudhuufan himani. Dhugaamoo? Eeyyee. Ati guddatte? Maarree akkasuma. Daa'ima fakkaatta. Miti nan fakkaadha garuu umuriin koo deemeera. Donkituub sirriidha. Naannoon keessan eessadha? Naannoon keenya moo? Wannoo? Piikookii haaraa bira. Manni keessan eessadha? Mee as dhaabbadhuutiin natti agarsiisime. Achiin akkanatti dhuftee ni ceeta. Achii booda ammoo akkanatti wanta ta'e wayii wanta qaaqaaqaa jedhu ni jira. Jira sirriidha. Dhagaa guddaa wayii qaaqaa jettee seenti. Tole. Achii booda mana keenya seenti. Achii booda kanaadha. Achii manni keenya kana. Amma dhuguma akkanatti nitti himamee isin jalaa badaa? Isin jalaan badu. Kallattumaan dhufta. Ati yoo dhufte ammoo sarpiraayiziin si godha. Tole bareedduu ko. Sarpiraayiz na goota? Paarkii Piikoo keessa maal faatu jira? Waraabessi ni jira. Tole. Hin sodaatin. Tole. Ani siif jira. Akka wanta akka hin sodaanne. Tole bareedduu ko. Ati naaf jirta. Isin naaf jirtu taanaan Waaqayyoo gaditti hin sodaadhu tole. Haatii fi abbaan qeerransaa eenyudha? Harree. Eenyu caalayyuu kan hedduu si gammachiisu eenyudha? Obbolaa kee keessaa jechuudha. Obboleettiin koo baay'ee na gammachiisti. Tole. Baay'een ishee jaaladha. Miti. Ani yoo maal godheedha kanan si bashannansiisa? Ati abaaboo naaf kennita? Abaaboo siifan kenna bareedduu koo maal rakkoo qaba? Kunoo abaaboo. Si dandeettii natti agarsiistu ni qabda miti? Qabu. Sibsi arganaan hin danda'u naan jettaa? Shubbisa ni dandeessa miti? Kanaafuu sanatti agarsiistaare? Shubbisa. Garuu nyaata nyaachaa hin shubbifamu. Garuu gaariidha ammaan akkanatti fakkaatutti. Osoo nyaaddu moo? Dhugaadha osoo nyaattu immoo hin gaafatamu. Eeyyee. Hanga ati xumurtutti si eegumoo yookaan immoo situ lafa kaa'ee na haasofsiisa? Na eegi. Yookaan ati dhaabii yookaan ammoo natu dhaaba? Ati dhaabii. Maaloo lafa kaa'ee ni haasofna? Afaachu. Natti mura. Afaachu isa guutuu hanga xumurtuttani yeroo hin qabu bar. Gaaffii koo eegaluu barbaadeen ture. Maal wayya? Lafa kaayabbo? Kana moo? Eeyyee. Kun haa ta'u? Asuma kaahiitii? Yeroo deemtu fudhattee deemta. Nan irraanfadha. Nama rakkate kan gargaaruu qabu mee eenyudha? Ana. Bravo! Waggaa meeqati? 2. Dhuguma waggaa lammaffaa ishiitii? Lakki waggaa 3 fi 6 shanaffaa isheeti. Waggaa 3 fi 6? Okay. Egaa shamarran beektu. Namoonni gurguddaan maal gochuu qabna mee? Itoophiyaan akka gaarii taatuuf. Aduu baasaa fi ibsaa yemmuu baddu ibsaan baddu dungoo ibsaa fi achii booda wanta itti taphattu kennaafi. Tole. Achii booda taphadhaa. Tole. Achii booda ni gaha. Akka Itoophiyaan bareedduu taatuufi aduu baasaa fi dukkana isheerraa hari'aayee jecha baay'ee si galateeffama. Mucaa Qaxalee Meelaat Daagem kun sartifikeetidha. Kitaaba Atsee Teediroosii fi badhaasa qarshii 2,000 Daashin Baankii irraa nan si badhaasaa kunooti badhaasni kee guddadhu bareedduu jedhu nagaa.